السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني وردفتوتا في كبزمتوتا رزان ورونا من تبرا قبل ترجرتو سنينجر وردفتوتا في كبزمتوتا كي غافي هدو كان غافة ماجرو أكازم مورا كولي شمران كينا كيستو جتشورا وروتا بي عربا جراتان من عربا كيسو جتن غافي دانا غافة تاجران الرجالة جتشورا كان هدو نغالتي فتني في أكازم مونو كيسا دبا تاجر تجراني هجيك يكانتي كان باية غمداني في أكازم موتو يو ميرا إساني غمتشور دانا إبسا جران هدو تجرا جتشو كنا في obboleeyyan kiyya ammas jechuu hedduu galatoomaa isiniin jedha akkaataa isinitti himu waan isiniin galle koomantiin gaafii adda addaa na gaafachaa saalfanne jettanii keessan lakkoofsa kiyya barbaadu qofa osoo hin tahin akkasuma waan isiniif galee tartiiba isaa eeggachaa fayyadamaa isiniin jedha har'a kan asitti argitan sukkaar dinnichi yookiin ammoo maxaaxisaa yookiin maxaaxisaa kan jedhamudha afaan arabiitiin ammoo tuyyuu jawaaz yookiin جوزر يمني جدامي كواممودا يوكي نموتو يبطاطس هلو جدامي وامما كنا في نموني إسا كان هم بين هنجرو جدي يادا نموني إسا كان هن أرغني دنيتشا كانس فدمو ندن ديتني دنيتشا نورمالا يوكين دنيتشا إتو أددا أكسمومو أفيلمي نيانو سنججودا وردفتو تفيك بجمتو تكيا إني كوني نموتا هدو تغافي نغافت عمرين كيا دوغا ربي جيچو اوغا ديدامي وي ديدامي توربا سديجا غارو نما غودا هدو فكادا فولي كيا هدو نغولغولا أكسمومو يورا كولي أدداتي ساتلمي تتي obboleeyyan takka kanaaf obboleeyyan kiyya kuni waan si qofa ta'e osoo tahin shamarran kenna yookiin obboleeyyan kenna kan mana arabaa hojjetan hunda isaaniitu rakkoolee kanaan kan saaxilamaa jiranii fi baay'ee rakkataa jiran kana warri biyyas hin beekan akkasuma eenyullee siif hin beeku jechuudha kanaaf maxaaxisa tokkoo fi akkasuma mootuyyuu talba manka lama dhiyeeffatta talbaan eessattuu ni argama inni kunis eessattuu ni argama jechuudha sukkaar dinnichiin kun isas yoo dhabdee haalan guutumaan guututti si mijatuu didee yookiin si milkaa'uu didee dinnichaa uumamaa yookiin dinnichaa nyaataaf ittoo adda addaatiif qopheeffannu tokkicha dhiyeeffattee irraa dhiitee quncee isaa irraa quncistee haaluma salphaa taheen akka ittoo nama hojjetuu hedduu yookiin ammoo tuyyuu shoorbaa nama hojjetuu hedduutti xixiqqeessitee kukkutatta jechuudha hanga xumuraatitti qophii kan koo na wajjiin yoo viidiyoo hanga xumuraa ilaaltan hedduu kan isinii galuu fi akkasuma irraallee baay'ee fayyadamtan hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa isiniin jedha sagaleenis himtaniis akkasuma viidiyoo sheer godhuunis sammalee jechuudha warroonni subscribe goone subscribe gochuun gamamaatii kootti dabalama warri subscribe gochuun jajjabina naa hawwitan hedduu galatooma inshallah anas rabbiin naa kadhaa rabbiin akka waan hundaanuyyuu na qajeelchu isiniin jechuudha barbaade wantoota hedduu akkana gargaaru abdiin qaba rabbii kiyya biraa isinitti du'aa ideeffadhee jira kanaafi haalaan margitan kanaan kukkunnee jechuudha gaafilee adda addaa gaafatamaa jira karaa keessatiin koomantii bilbilli kiyyanaan barreessu sammales jechu koomantii barreessuu ni sodaadha yookiin ammoo tuyyuu waan takka sooshaal miidiyaa irratti waa barreesse hin beekne fi hin qaanfadha wantoota walumaa galatti barreessuu hin dandeenye kan jedhu namoota hedduudha jechuudha kanaaf hordoftoota kiyya keessan lakkoofsa kiyya barbaadanii kan dhufan jechuu kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya koomantii barreessuun waan hamaa osoo hin tahin anaafis hamilee gaarii wanni akka koomantii laayikii akkasuma immoo sabskraayibiin hamilee guddaa kan tahuu fi uummanni Oromoo kuni hojii kiyya kana jaalatee qeebalee kan jedhu kan ganna gammachiisuu fi akkasuma immoo tuyyuu waan danda'u irratti hojjetaa dubbachaa waan hin dandeenyellee irratti qorataa barachaa akka isiniif hojjedhu na wajjiin humna naa ta'a jechuu barbaade kanaafi alhamdulillah rabbiin nu gargaaru haaluma margitan kanaan kan fayyadamnudha jechuudha keessattuu jechuudha namooleen hedduu yookiin obboleeyyan kiyya hedduu waa'ee fuula isaanii yookiin dullummaa umrii malee baay'ee kan rakkataa jirtan haala kanaan jechuudha booda sanii bishaan burcuqqoo tokko itti goona talbaa kunoo akkuma argitaniin maankaa tokko itti safarannee jirra maankaa tokkos itti eda'annaa jechuu barbaade yookiin ammoo maankaa lama jechuu jiraa isaa kan itti edaanu obboleeyyan kiyya asirratti wanni ani isinii himuu qabu namoota fuulli isaanii manguddoo fakkaatanii yoo jedhu kan natsaa jirus hin fayyadaminaa jechuu barbaade miti hundi keessan fayyadama ijoolleen gaafa waggaa 20 shamarri takka yookiin dubartiin takka waggaa 20 gaafa geettirraa hormooniin isii baay'ee kan taphatu walumaa gala gaafa marsaa laguutti dhufe waggaa 15 12 haa dhufu fuulli isiis tahee jijjiiramni qaama isii sababa hormoonii kan jijjiiramudha jechuudha ibiddarra kennee bilcheessinee jechuudha daqiiqaa hanga 15 hanga 20 ibidda laafaa irratti haalaan margine kanaan
bilcheessina jechuudha. Karaalee lamaan akkuma sinigalee dhagaa tokkoon simbira lama jedhan san karaa lamaan fayyadamna. Waa lamaaf fayyadamna jechuudha. Isa tokkoffaa bishaan isaa haala margitanii burcuqoo tokko jalaa baafannee rifeensa keenya itti fayyadamna jechuudha. Rifeensa keenya yoo isiniin jedhu namoonni hedduun ni beeytanii rifeensi keenya talbaanis tahee akkasuma dinnichaan kunis tahee kunis hedduu nu gargaara. Bishaan xiqqoo itti hambifannee haaluma margitanii maashina juusii fi akkasuma immoo asiiraa namoonni keenya jechuudha. Ijoolleen keenya hedduun jechuudha akkuma anaa jechuudha dhalattoota baadiyyaati an dhalattuu baadiyyaati. Fakkeenyaaf firiijii yookiin akkasuma tallaaja afaan arabii biyyuma jiran biyyatti waan hedduu hin arginiif biyyuma arabaatiin maqaa biyya arabaatitti fayyadamaniin kan beekanidha. Haala kanaan bishaan keessaa dhimbiibni hanga takka hambisnee daayinaa jechuudha. Meeshaa juusii adda addaa itti daayinu yookiin ammoo meeshaa shunkurtisaa ta'u qulqulleessinee dhiinee haalaan margitan kanaan daakkannee kireema godhanna jechuudha. Kireemicha kana hanga torbaan tokko nu fayyada jechuudha. Kireemni kuni sukkaar dinnichi yookiin maxaaxisaa yookiin juuzara yamanii afaan arabiitiin isa jedhamuu fi yookiin baxaaxis helwa isa jedhamu kana isa tokkicha kukkunnee quuncisnee dhiqnee qulqulleessinee erga kukkunnee geessinee talbaa maanka lamaa itti goonee waliin affeelee daqiiqaa 15 ibidda hir'ataa taheen hanga daqiiqaa 18 20 illee rakkoo hin qabu achirra garuu kutuun hin barbaachisu isiniin jedha. Erga bilchaatee bishaan isaa keessaa baasnee bishaan san rifeensa keenyatti fayyadamnee isa kana lamaan walitti daayinee booda sanii harcee boqqolloo hedduu dubbadhee jira. Namoonni fuulli isaanii shuntuurus tahee akkasuma immoo namoonni fuulli isaanii gurraacha maadiyaatii adda addaa akkasuma immoo rakkoolee adda addaatiin saaxilame. Kana jechuun kiyya namni hin saaxilamin hin fayyadamnaa jechuun miti. Walumaa galatti uummanni keenya keessattuu shamarreen keenya kan heerumtee gaa'ela qabdus taate kan gaa'ela hin qabne guutuun isaanii takkuma. Fayyadamuun isinirratti dirqama haa ta'u yookiin isinitti haa baru isiniin jedha. Kuni qoricha yookiin kireemaa keemikaalarraa bilisa tahee fi akkasuma mana keenya keessatti karaa salphaa taheen gaafa biyya gallis argachuu dandeenyu biyya arabaa keessatti illee argannee ofiin tajaajiluu fi ofiin wal'aanuu dandeenyu isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota Razaan namoonni viidiyoo kana argitan obboleeyyan keessanii sheer gochuun akkasuma mootuu keessan waliif himuun garaa walitti hin jabaatina. Maaloo garaa walitti hin jabaatina sababni isaallee jechuudha. Ijoolleen keenya shamarran baay'ee kan miidhamanii fi fuulli isaanii hedduu kan jalaa babbadaa jiru. Hedduu nama gaddisiisanii fi garaa nama nyaatan. Namoonni hedduun kan abdii kutan hedduutu jira. Sababoota hir'ina viitaaminoota fi albuudota adda addaa. Namoonni tokko tokko kan gowwaa qalbiin itti taphate yoo mana arabaa jiraatee nyaataa fi aanan gaarii killee adda addaa wantoota nyaata adda addaa sooshaal miidiyaa kana waan baay'ee kan argatu tahee namoonni hundi akkasitti argatatti fakkaata. Namoota tokko tokko darbee namoota nyaata kana argachuu hin dandeenye fi nyaachuu hin dandeenyetu jira. Kanaaf akka itti jiru abbamaa fi rabbiin tokkichatu beeka. Ollaan akkam bultee beeka abbaa akka itti bulee abbamaatu beeka jedhee Oromoon kenna. Haala margitan kanaan erga kireema keenya qopheeffannee kunoo isa asitti argaa jirtan kana haala kanaan qopheeffannee kun bishaan isaati kun dibata isaati kun talbaadha. Booda sanii fuula keenya saamunaa fuula keenyaaf mijataa taheen dhiqannee haala margitan kanaan dibannee daqiiqaa 40 ofirra tursiisna. Asitti kan isinii himuu qabu hiriyaan tiyya takka ji'a tokkoof halkan guutuu dibattee raftee ganama bishaan ho'aan ofirraa dhiitee booda sanii bishaan qorraan lollaataa turte hedduu fuullisii kan sirraa'ee fi akkasuma immoo kan diriiree fi namoonni hundi shamarran hundi itti fayyadama. Akkasuma hiriyoota keessanii qooda hiriyoota obboleeyyan keessan kan biyya keessa jiraniif isin hundi wal wajjin dhaabadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuti turtii gaarii fayyaan faaya isiniin jedha. Asumaan laayikii jechuun mallattoo quba ol gargaru san tuqaa isiniin jedha. Hamilee fi akkasuma jajjabina naataa horaa bulaa fayyaan faaya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi